gama kanaan hedduu waan nurra aantu hin jirtu irran deebi'a. Wayyaanen abadan nu mootu. We will beat them in any game. I know this. Takka takkaan hin ishii beeka. Takka takkaan. Wayyaanota hoogganaa isaanii kan military, kan intelligence, kan public relation, I know their brain. Sammuu Oromoon amma qabuun walitti hin dhuftu. Sammuu Oromoon biyya keessa, OPDO keessaa taatu, OFC keessaa taatu, aktivistoota keessaa sammuu Oromoon qabuun hamma ta'ee walitti dhufuu hin dandeettu. We will beat them. Kan mo'amuu dandeenyu yoo OPDO hin gorre qofa. Yoo goolii oma abaddan wayyaaneen goolii nuti galchuu hin dandeessu. Yoo nummaan fuunee goolii irigoore yoo nuti maalootu hin eef malee. Yoo nuti abadan dirree ofiitirraa kaaftee dhufte dirree keenya irratti kwaasii gubbaa galchuu abadan hin dandeessu. Garuu takka taphataan keenya yoo nurra galche lammaffaa taphataan keenya goolii teenya duratti maaloo yoo tuqe sun rakkoo nutti uumuu danda'a. Geemni eessa jira reefullee kaasitti hin jira irra deebisee namni keenya akka hubatuuf hin jira. Yeroo ammaa kubbaan eessa taphatamu jirti. Goolii wayyaanee fuulduratti kan taphataa jiru. Reefu maaliin jedhe? Beeta mangistii keessatti, federaal gavarmantii keessatti, ihaadee keessatti qabsoon gurguramaa jiru. Kana jechuun goolii isaanii dura irratti kan taphachaa jiru. Wanni isiin gabanaa ibiddatti qabsiiftuuf kubbaan gabanatti akka deebi'uuf dirree teenya irratti. Torbaan tokkotti argaa waan isiin nu goote. Torbaan tokko ihaadee keessa goolii galchuu yaalaa jirra. Torbaan kaan goolii teenya irraa difendi godhaa jirra laata. If we don't make a stupid mistake, nummaan stupid mistake yoo hojjechuu baanne, kararraa maquu yoo baanne, jarjaruu yoo baanne, of eeggannoodhaan akka amma dura taphachaa turreen yoo kan deemnu taate bakka tokko numatu itti galcha. Yoo immoo akka amma reefu jeetti kwaasii nummaan qabballee kwaa goolii teenya irratti akka maalootu hine takka immoo taphataan tokko jarjaree ofirratti dhiitee ofitti galche ufii dadhabanii rabbiin sababanii jedha. Oromoo ifii dadhabdee ifii mistake hojjettee boru rabbiin sababanii jaa. Ajee Jawaar egaa gaaffii gara xumurutti jirra. Akka walii galaatti waan hedduu kaasteetta egaa waan tarsiimoos akkaataa adeemsas waan amma haala deemaa jiruun waa hedduu kaafteetta. Gara fuulduraatti garuu waa'ee kitaaba keessattuu haala tarsiimoo qabsoo karaa nagaa kana sagantaa biraa qabannee bal'inaan kan itti deebine malee waan yeroo dheeraa fudhataa waan jiruufi. Haa ta'uti amma egaa haala buqqaa'iinsa naannoo uummata keenya Somaalee keessaa ka'anii fi haala gargaarsaa irrattis haala barattootaa irratti waan xiqqoo tuqne egaa akkuma waliigalaatti haala jiru kana xumuruu qabna. Egaa keessattuu dhugaan Oromoo har'a Dooktar Nagarii Leencoos waan kaasaa jiru jira. Atillee Feesbuukii kee irratti wanti barreessitee jira. Mee haalli gama sanaan hojjetamaa jiru maal fakkaata? Innoo maal ta'uu qaba gama buqqaatotaa fi keessattuu barattoota ilaalchisee waan jettoo jiraate? Atiin kan barattoota gara furmaataatti dhufaa jira. Nama maraate malee namni fayyaa qabu barattoota kana jijjigatti ni ergu. Kana opiniyoon ejjennoo jijjiiruu qabdi jijjiiruu qaban. Abdiileen maraataadha hi saayikoo. Okay? Nama maraataa wayyaaneen ufii du'aa jirtu duubaan oofaa jirtu jeneraaloonni dantaan isaanii jalaa tuttuqamee mallaqaan jimaan jalaa dhaabannaan maraataa jiran. Biyya inni bulchutti biyya liyyu poolisii inni ammallee faarsaa jiru keessatti ijoollee keenya hin deebiftan. Barbaachisaa taanaani akkuma addunyaarra deemu kanatti addunyaarra deemnee maallaqa walitti qabnee ijoollee sana barsiifna malee no way jijjigatti erguun qabanii kuni balatti deemaa jira biiti. Hin beekamu uncertainty waan hin beekamne itti achi deemaa jiru. Wayyaaneen nama 12 ijoollee Tigraay nama 12 jimmatti ergite. Waay? Jimmi nagaa jira. Mootummaan Oromiyaa Tigraay tuqaan jiru, uummanni Oromoo Tigraay tuqaan jiru waay? Kanaaf ijoolleen keenya dhaquun qabdu. Kana yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiranitti ta'uudha qaba. Kana dirqisiisanii deemuun qaban. Hiriira amma godhamaa jiru keessa kan sirriidha kan yuunivarsiitii keessaa kana. Kan ammoo of eeggannoodhaan godhuu qaban. Mooraa dhaaba'uun qaban. Mooraa keessatti gaafii isaanii dhiyeessanii ejjennoo isaanii osoo obboleeyyan keenya barnoota isaanii argatiin hin baranu kan jedhan kan Awwaarotti godhan kun kan Jimmatti godhan kun kan Haramaayatti godhan kun this is right. Maaliif mishinidha qaba. It has clear mission and it's also contained. Qaama barataa waan ta'eef qaama disipiliinii mooraa keessattuu mooraa keessa waan jiruuf
infiltrators spoilers ka jennu kun keessa seenanii shira uumuudhaaf waan isaan rakkisuuf kun amma sirrii. Kuni furmaata argate jedheetiin abdadhaa garas deemamuudha qaba. Kan gama uummata keenya kan buqqa'ee uummanni ammallee dhufaa jira uummanni dhugatti uummanni keenya nama boonsa. Even yeroo hiriira akkanatti bayan kanaahu wal gahanii baasii buusii walitti qabanii mallaqa hedduudha walitti qabaa jiran jechuudha. Malleen hedduudha. Atiin baankii kan seenee hanga gara miliyoona 200 fi wayiiti kan waadaa galameef kan mindaa irraa muramu kanaa wajjin gara miliyoona 500 ol dhiyaatee jira. Kuni waan gaariidha. Ammas bakka tokko rakkoon akka jiru ni hubanna. Qe'ee masqalis bakkoota adda addaa dhaqee gargaaraa jira. Garuu wanni guddaan uummanni kun mooraa kana keessa yeroo dheeraa turuu hin qabu. Maaliif abdii kutannaa dhufa. Dispeer rakkootu dhufa jechuudha mooraa kana keessa turuu hin qabani. Qorannoo gochuudhaan keessattuu naannoo jara kana baqattoota kanaafillee dafanii jiru akka uummataniif hiree banuufi danda'u. Oromoofillee dimogiraafikali politikali bu'aa buusu godhuu qaban. Kan dhagaa qorannoo koreen nama 10 sun jira. Koreen sun bulchiinsa sadarkaa wajjin jiruudhaan waliin mari'atanii uummata kana saffisaan qubachiisuudha qabanii. Uummanni Oromoo immoo gargaarsa isaa itti fufuudha qaba. Kana I think nagariilee cuarra xiqqoo fooyyessaa dhufee jira. Haa taatu garuu yaadni baqattoonni kunis haa taatu barattoonni naannoo Somaaliitti deebi'uu jedhan kuni fudhataman qabu ta'uus hin qabu. Gaariidha Jawaar waa'ee baqattootaa kanaa fi jimaan naannoodhuma baha Oromiyaa kanatti waan adeemaa jiruuf dhimmoota kana lamaan qulqulleeffannee bira darbina. Keessumattuu egaa uummanni keenya biyya alaa jirus kana dura amma tokko gargaarsa godhe. Akkuma beeknu yeroo ammaa kana gara mootummaa federaalaatiin maqaadhaafis haa ta'u ittaanaan muummicha ministeeraa gadda dhaqee kan jedhamu oli kan inni argaa jiru kan jedhudha. Gabaasa tokko achi keessaa nu ga'us yeroo ammaa kana gargaarsi gahaa kan argannedha. Uummanni achi jiru kuni keessattuu maal gochuutu irra jira kan keessayyuu kan biyya alaa kana kan biyya keessaa silaa warruma biyya keessattuu beeka. Maal godhamuu qabaa lammata immoo akkuma sila oduu keenyarraa dhageenye uummanni keenya yeroo jara kana gargaaruudhaa dhaqu sirbaatti dhaqeetti gammachiisuudhaa fi iddoo tokkotti walitti dhufee gargaarsa adda godhee fi sirba faadha. Isa kana hiriira jedhaniiti warri mootummaa federaalaa namoota miidhaatti jiru. Keessattuu cirootti yeroo ammaa kana namoonni hospitaala keessa jiru. Mee naannoo kanatti keessattuu namoonni gargaarsas deeman maal gochuutu isaanirra jira balaa kanarraa of dandamachuudhaaf gargaarsi kunis bifa walirraa hin cinne amma jarri kun deebi'anii jireenya isaanii jiraatanitti maaltu godhamuutu irra jiraata xinnoo ishee naannoo kanatti utuu haasofne. Waan takka jala muruun barbaada. Hiriiruun mirga heera mootummaatiin kenname. Uummanni hiriira jedhanii irratti dhukaasuun humna kamiiniyyuu it is unacceptable and lawful sirrii miti. Heeraan ala. Uummanni keenya garuu hiriiras haa ta'u sirbas haa ta'u tooftaadhaan itti fayyadamuu qaba. Dabarsee hiree kennuuf hin qabuudha kan inni jechaa jiru.